members of the walga'iin gaggeessitoota gamtaa Afrikaa 37ffaan ijoon barnoota taasifate kan xumurame har'a wixata ganama ture. Gaggeessitoonni biyyoottan Afrikaa fi bakka bu'oonni jaarmayaalee kan irratti argaman mareen kun dhimmoota nageenyaa, bulchiinsa, mirga namoomaa, wabii midhaan nyaataa fi kaan irratti illee dubbatee jira. Durataa gamtaa Afrikaa haarawaa ta'uun kan filataman pirezidaantiin Mooritaaniyaa Mohaammed Gawuzaanii yoo walga'iin kun guduunfamu barnoonni waan Afrikaan irratti xiyyeeffattu jedhanii jiran. لقد استخلصنا معا أهم الدروس من تنفيذ خطة. We have learned. Akkas jedhu pirezidaanti Mohaammed. Raawwii karoora keenyaa kan ganna kurnan darbaniirraa wanti barannee jira. Karoorri ajandaa 2063 mata duree bocame irratti hundaa'a. Mata dureen ammaa kun ammoo barnoota kan dhaadhessuudha. Egaa akka mata dureen kunuu jedhutti sektara barnootaa bara kana gitu qabaachuudhaa fi nageenyi amansiisaa fi tasgabbiin illee baay'ee murteessaadha jechuun dubbatu. Yaa'iin kun barnoota irratti ajandaa haa qabaatu malee ijoon dubbii guddaan garuu nageenyaa fi shororkeessummaa Afrikaa keessatti babal'ateera jedhamudha ture. Ambaasaadar Baankolee Adeeyoyee Komishinara Gumii Siyaasaa fi Nageenyaa Gamtaa Afrikaati. All African leaders have continuously, consistently. Akkas jedhu Ambaasaadar Baankoleen. Gaggeessitoonni Afrikaa martuu fonqolcha mootummaa ardicha keessatti gaggeeffamu mormanii jiran. Kanaafis akka quba qabdan biyyoottan ja'a miseensummaa gamtichaa keessaa baafamanii jiru jechuun dubbatu. 6 countries. Yaa'ii gamtaa Afrikaa kanarratti kan ijoo dubbii ture kaan waa'ee komii pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohaammed humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaan narra ga'e jechaan himatanidha. This morning when I prepared myself to go to come and attend the closed session. Akkas jedhu Hassan Sheikh Mohaammed. Har'a ganama yeroo walga'ii cufaa gamtichaa deemuudhaaf jedhu humnoonni nageenyaa Itoophiyaa hoteela Aanee Bule keessaa akka hin baane dhowwani. Achi yeroo dheeraan itti fudhate. Achi pirezidaantii Jibuutii waliin yeroo dhufnu ammas konkolaataawwan keenya akka hin seenne eegdotaan rasaasa nutti qabanii dhoggaman. Kun immoo nu qofaa miti. Gaggeessitoota warra kaanillee mudachuu dhageenyeerra jechuun dubbatu. Hassan Sheikh Mohaammed gamtichaaf waliigalteen Itoophiyaan Somaalilaand waliin taasiste kan walabummaa Somaaliyaa sarbuu jedhanii kanas gamtichi akka balaaleffatu gaafatanii jiran. Dhimma kana irratti Ambaasaadar Baankolee ejjennoo gamtaa Afrikaa akkasiin dubbatanii jiran. But the Peace and Security Council has expressed concern. Akkas jedhu Baankoleen ammas. Gumiin siyaasaa fi nageenyaa kan gamtaa Afrikaa dhimma kana irratti yaaddoo qabu kanaan dura ibsee jira. Akka miseensota gamtaa Afrikaattis biyyoonni miseensa gamtaa keenyaa lameen kun karaa adda addummaan mul'ate kun karaa nagaan akka furatan isaan guulas ni hojjenna jechuun dubbatu. Mul'ataa Hussein Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti barsiisaa saayinsii siyaasaatii fi hooggansa misoomaati. Rakkoon Afrikaan keessa jirtu walxaxaa fi haalli gamtichi irra jiru amma gaggeessa ardichaa fuulduratti kan deemsisu hin taane jedha. Qoqqobbii irra kaa'uuti miseensummaan ala taasisuun kun innumti mataan isaatu ija konstitushiniiti yoo ilaaltu dogoggora jedhee ilaala. Yeroo kanatti silaa gamtaan Afrikaa gochuu kan qabu dhuguma kara tokkoon akka fonqolcha mootummaa gaggeessuun faallaa heeraa fi faallaa hundeeffama gamtichaa ta'uu ni mala. Ta'us garuu itti dhiyeenyaan waan san hordofee madda rakkoo sana argatee madda rakkoo sanaaf furmaata kaa'uudha qaba malee har'a miseensummaan ala baasuu maal gochuun yeroo fakkaachuu danda'a. Garuu furmaataa fi rakkoo itti fufiinsa furuudhaaf yookaan waan tarkaanfii itti fufiinsa gochuu keessatti ammas ragaa qaba jedhee ni ilaalu. Biyyoota Afrikaa fonqolchi mootummaa itti mul'ate miseensummaa mulquunis dhiibbaa fiduu malaa jedha. Gaggeessitoota danda'aniin bakka buusuu danda'uu qabaadha waan jedhu gaafa tokko kan lammaffaan immoo addunyaa wajjin dorgomu addunyaan eessa jirti jennee ilaaluudha jechuudha. Siyaasa keessa waa hedduutu jira. Addunyaan kun bar fagaatanii nugatanii deemanii jiru. Eeshiyaan baay'ee fagaatee deemee jira. Nuti yoo gidduu kanatti istiin hongeen walaa qabatu, baqaan walaa qabatu, waraanaan walaa qabatu, hiyyummaan walaa qabatu waan hundi as keessa jira jechuudha. So kanaafi gamtichi kun silaa of haaromsee of ilaale eessa akka jiru ilaale gaggeessaa sanaan deemudha jechuudha. Gaggeessaan biyyoota Afrikaa kana bulchu bar gaggeessaa gaafa mataan isa dhukkube yaalaaf Biriiteeniif wanti deemu beekite. Hospitaala gaafa dhibaman itti yaalaman asitti otoo ijaaranii waan gaariidha jechuudha. Isaanirraa fi uummata bal'aas ga'a waan ta'eef kanaaf rakkoo liidarshiippii gidduu isaanii jiru san ammas dabalataan ammoo haaromsa gaggeessuun ammoo furmaata ta'uu danda'a waan jedhu natti mul'ata naannoo gamtaa Afrikaa. Walga'ii gamtaa Afrikaa 37ffaa kanarratti pirezidaantiin Liigii Arabootaa Ahmed Abul akkasumas immoo muummeen ministeera Paalestaan Mohaammed Ishtaayee argamuudhaan rakkoo Paalestaan irra gahaa jira jedhanii fi Israa'eliin balaaleffatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.